jechuudha. Khalaa'ifa jechuun bakka bu'oo fila dachii sana keessa. Rabbummaanuu khaliifaa nu godhe qabeenyi dachii fi samii keessaa harabbiiti. Kanumarratti fidee khaliifaa nu godhe jechuudha. Boodarraa nu gaafatu saabare. Faman kafara jechuun nama kafre. Fa'aleehi jechuun isumarratti deebi'a. Kufruhu jechuun hasaaraan kufrii isaa sun isumarratti deebi'a jechuudha. Matuma isaatiif malee namni biraa tokko fatti miidhamu hin jiru. Walaa yaziidul kaafiriina kaafirtootaaf ni da'u kufruum kafruun isaanii sun inda rabbiim rabbii isaanii biratti isaaniif ni da'u. Illaa maqtan jechuun jibbanna malee jechuudha. Maqtii jechuun albugdu shadiidu jaan jibbanna cimaa jechuudha. Saniifuu kaafirtoonni adada kafruun daranuu jibbanna rabbii ida'achaa deema malee rabbiin kaafirtoota inuman jaalatu kan inni jaalatu eenyu muumintoota jechuudha. Wala yaziidul kaafiriina kaafirtootaaf ni da'u kufruhum kafruun isaanii sun illaa khasaaraa hoongoo malee dhuga milkii dhabuu malee jechuudha. Illaa khasaaraa jechuun khasaaruma malee ni da'uufi namni kufriidhaan milkaa inumaa hin jiru hin shawwadaminaa jemma. Saniifuu abalu kafreeti qabeenya harkatee abalu maaree ta'eeti qabeenya harkate jettanii tanaan hin shawwadaminaa jechuudha. Qabeenyi waa galata nama kufrii hojjeteetii miti. Waa galata nama khayrii hojjeteetii miti. Tana rabbiin akkanuma kenna kafedhuuf ni kenna. Kafedhummoo itti xiqqeessaa jechuudha. Qul ji'ati ergamaa kiyyaa ra'aytum mee naa hima akbiruuni. Ara'aytum jechuun mee naa hima shurakaa'akum shariikan keeysa warra shariikan rabbiiti. Alladhiina tad'uuna kan yaammatan san min duunillaahi rabbii gaditti shariikan rabbii gootanii warra yaammatan san. Hiriyaa rabbiiti jettanii shurakaa'akum jechuun ma'buudota keeysan san gabbaramoota keeysan warra rabbi qixxeeysan san mee naa hima. Alladhiina tad'uuna warra yaammatan san min duunillaahi rabbii gaditti warra yaammatan san naa hima. Akkam mee waa'ee isaanii haasofna jechuun maal jechuu dhiiroo aruunii jeekunoo inni nu himee mee nagarsiisaa maadaa khalaqu waan isaan uuman mee nagarsiisaa minal ardi mee dachiirraa wooma isaan uuman nagarsiisaa. Isaan ibaadaa qabu rakkarree isaan kun uumaan danda'an taanaan saniifuu kunis jarri ibaadaa kan godhatu jechuu barsiisuu deema rabbiin. Aruunii nagarsiisa maadaa khalaqu waan isaan uuman minal ardi dachiirraa nagarsiisa. Haa yoo dachiirran jiraatin amlahum jechuun moo isaaniif ni jiraayi. Shirkuun je rabbi wajji qabaachuu jira. Fi samaawaati jechuun samii torban keessatti moo samii keessaa'ee qooda qaban isaan moo samiidha rabbi wajjin uumanii jiran. Ama ateenaahum jechuun moo isaaniif kenninee kitaaban jechuun kitaaba kennineefi dhiiroo. Fahum jechuun kan isaan alaa bayyinatin minhu je beekumsa isaarra jiran kitaaba kennineef moo maalirra dhaabbataniiti waan kana gabbaruu danda'an. Moo isaaniitiitu mee dachii keessaa uumee qabamoo moo samii keessaa uumaa gartee qabammoo rabbi wajjin uumammoo moo kitaaba irra dhaabbattanii rabbii gajetti wanni biraanii gabbaramaa juu qabdammoo kun hundinuu maali taqirrii abar rabbii mataa keessa dha'u jira bar mataa gubbaa gad dha'uudha amma isaanumaa'u taqirrii jaaniin gadi dha'u jira malee tolaaf akkana jechuutti hin jiruuni. Bal jeemma kunoo garagaleela bal jechuun lakkii dubbiin akkasii miti. Bal yaidu zaalimuuna kaafirtoonni waadaan godhan baallaman galan baaduum gariin isaanii baadan gariidhaaf baallaman seenan illaa guruuraa soba malee jechuudha. Karaa keenya kana yoo deemte dilii ta'e hundanuu sirraa baata nu jala deemi jalalama. Ka mushrikaatis ganda keessa deemee tana gaggaafata jechuudha. Kun immoo wanni innichi dhaqee irraa baatu hin jirtu kijiba jannata sannuu sinaqa ja'a jechuu barinuma. Saniifuu yoo nu jala deemte jannanni siif if qabamee jira. Aburruux abbaa gartee ruuhiidhaatiititu jira. Kanaatiitu jannata sinaqa jaanii si garsiisan amma. Hin ta'u wanni akkasii kijiba sobaa wal sobaa jiran dhugaa miti kijiba jechuudha. Kufriin akkanatti baay'ate dachii gubbaa silaa baay'ina kufrii kanaa wajjiin dachiin sun silaa waliin garagaluudha amma akka hojii jaraatiin maal jee rabbiin garagalee duuba asumatti ji'i jee bar qul ji'i nabi muhammadiin jechuu jira alayhi salaatu wasalaam mee kana ji'i. Saniifuu asirraa quraana irraa dubbisanii garraan gaafiin isaanii kaamtee jirte jechuu bakka gaafii sana deebisuu qaban nama biraa waan biraa rabbii gadi gabbaruuf gaafiin tun deebuu qabdi. Gaafiin tun ammoo deebisaan qabdu badiin teenyaa jedhaniituma ceephuu buufachuu bichaadha malee
karri isaan deemaniin jiru amma daawaa hoggaa gootu bifa gaafiitiinis goota jechuudha. Kanumatti himaa ooluu qofa odoon ta'in bifa gaafiitiinis jirti bifa maatii siifi isaanumaa'uu wal bira qabuutiinis deemte jechuudha. Wa innaa oo iyyaakum laalaa hudan oo fi dalaalin mubiin jettee sumaa'uu isaan bira if qabdee kompeer gootee akkasitti himuutiinis deemta. Karaattiin daawaan godhamtu baay'ee barsiisu jira jechuudha rabbiin. Inna Allah rabbii yumsiku samaawaati samii torban ni qaba. Wal arda jechuun dachiidhaas ni qaba. Anta zuulaa jechuun dhuga min anta zuulaa jechuudha. Min anta zuulaa jechuun deemuurraa qaba. Akka silaa kufrii jara kanaati dachii fi samiinis waliin garagalan jechuudha. Sanii wajji wal qabsiisu jiran malaan rabbiin maanaan isa kanaatu inna shirkahum shirkiin isaanii yaktadii silaanii kenna zawaalaa dachii fi samiin tun akka bakka irraa deeman kenna. Takaadu samaawaatu yatafattarna minhu watanshaqqul ardu watakirrul jibaalu jee rabbii ilaalama. An da'uu lirrahmaani waladaa rabbiin ilmoo qabaa hoggaa jedhan dachii fi samiin tun hundi dachiinis babbaqayxee akkasuma maatii samiinis babbaqaqutti dhihaatti jechuudha. Watakirrul jibaalu haddaaje gaarrinis wal gubbaa jigutti dhihaatti jechuu bakka. Waan kana fudhatuu dadhabanii jechuu. Jara uumaan beekne kanaaf wanni kun dubbiin tun ta'uu diddee bakkaa deemutti dhihaatan. Dachiinis babbaqaqutti dhihaatti. Samiinis dhodhoohutti dhihaatti nuun jee jechuu bakka rabbiin. Ayata biraa keessatti saniifuu tanaa wajji wal qabsiifne. Yookiin jumlaa mustaanafaa gooteetti dhiisuu dandeessa. Garuu immoo dubbii sanii wajji wali oofuu gaarii. Akka hojii isaaniitii silaa dachii fi samiin wali jiguudha. Kanammoo rabbiin fadlii isaatiin qabe jechuudha. Anta zuulaa jechuun li'allaa tazuulaa jechuus dandeenyama. Yumsiku jechuun ni qaba. As-samaawaati wal arda samii torbanii fi dachii. Anta zuulaa jechuun akka isaan hin deemne deemuurraa qaba jechuudha. Min anta zuulaa minuma bakka tana godhannaan dubbiin siraa dhumte bakka karaa gabaabaa. Wala in zaalataa jechuun wallahi yoo deeman yoo isaan lamaan kun deemanillee in amsaka humaaje dachii fi samii sana lachuutu hin qabu min ahadin nam tokkollee hin qabuu hin danda'u min ba'adii jechuun eegasii jechuun eega rabbiiti rabbii achitti haa qabuu danda'u inuman jiru duuba rabbiin cimina isaatiin dachii fi samii sana qabee teessisu kun akkami gabbaramuu dhabee makluuqni ifii guyyaa keessaa uumame hawaasa akka uumuu hin dandeenye kun akkamitti gabbarame meenatti himaa dubbii tana jechuudha. Eeyyuwa innahu rabbiin kaana ta'e haliiman ghafuuraa haliiman jechuun obsaa ghafuuraa nama araaramaa ta'e amma laa waggaa ayata kana dhumarra fidu gartee akka hojii ilma namaatii silaa dachii fi samii walii garagaltiidha la. Haliim jechuun obsa badii isaan itti jiran kana oddootuma arkuutu obseetti dhiiseefi. Ghafuur jechuun isaanuma keessaa warra tawbate warra maatis araarama gaafateef dhiifama godha jechuudha. Waqsamuu billaahi rabbiin kakatani jahada eeymaaniim jechuun kakuur isaanii tarraa achiisan kakuu cimaa jechuudha. Kakuurraa achiisan kakatan honga kakuudha. Kakuu daangaa geessee kakatan jechuudha. Maal jaanii la'in jaa'ahum jechuun wallahi yoo nutti dhufe jaan amma rabbiin gawaan isaan jaaniif la'in jaa'ahum jee malee jarri hoggaa kakatu maal jaan yoo nutti dhufe jaanii kakatan jechuudha. La'in jaa'ahum jechuun yoo isaaniif dhufe jennee fasaruu dandeenya maas. Nadhiirun jechuun sodaachisaa yoo isaaniif dhufe la yakuununna jechuun ni tahana ja'anii yoo akkasii oofne irra nu deemti dubbiini. La'in jaa'ahum jechuun wallahi yoo nutti dhufe nadhiirun jechuun sodaachisaa yoo nu dhufe ergamaa yoo nu dhufe la yakuununna ni tahana ja'anii kakatan. Kakuu isaanii sanii jira bar rabbiin amma adda baasu jira. Ahdaa jechuun qaceeloo taana min ihdal umami ummata hundarra jechuudha. Ummata takkalleerra nuutu qaceela jechuudha. Takkallee jechuun sun tokko namni qixa keenya qaceeluun jiru ja'an jechuudha. Akkana ja'anii kakatanii falammaa jaa'um garuu hoggaa isaanii dhufu naziiruun dinniinaan hoggaatti dhufu maa zaadahum waa isaaniif ni daane illaa nufuuraa jechuun dheefa malee isarraa dheeysuu malee jechuudha. Alal kitaabiin gaafa duraamma yoo sodaachisaan ergamaan sun nu dhufe ni amanna ja'anii kakachuu turan. Falammaa jaa'um maa arafuu kafaruu bii jechuu bakka
wanni duraan beekan sun hoggaatti dhuftutti kafranii jalqaba namatti kafruutu ta'e ahlal kitaabii Yahudaa fi Nasaaraan jechuudha. Naam kun immoo warri duraan beekee kakachuu jiru eenyu ahlal kitaabuma san yoo goone irra gaariidhamma. Yoo kee mushriktoonnummaanuu waan kana jechuunis mala waaqsamuu billaahi rabbiin kakatani jaada imaaniim jechuun kakuurraa achiisan kakatan. لئن جاءهم جتشو يونو تلوفي نذيرون دينينا صداچسا يونو دوفي لا يكونون نجتشو نتانا جاني أهدا يجون كجيلو تانا من إذا الأممي أمتا تكالير نوتو كجيلا فلما جاءهم جتشو نوغايتان دوفمو نذيرون صداچسا دران جانسو نوغات دوفو ما زادهم وايتاني في نداني إلا نفورات فمالي نبي محمد دفنان عليه الصلاة والسلام إراديسو إيغلان jarri kun jara waan jee guutuu miti maaliif dheeysan dhiiroo istikbaaran jechuun boonuudhaaf jecha iftuulummaaf jecha filak jechuun dachii rabbii tana keessatti boonuufa istikbaara jechuun haqa fudhachuu diduudhaaf jecha jechuudha yoo istikbaaranii badala godhuu dandeenyamma illaa nufuuraa dheefa malee istikbaaran filak jechuun dachii tana keessatti boonuu malee jennee fasaruu dandeenyamma ayya wamakra sayyii jechuun tooftaa fokkataa baasuu malee tooftaa hamaa baasuu malee waa isaaniif hin idaane yommoo mafuulun li ajlii goone istikbaaran fil ardi jechuun dachii tana keessatti iftuulummaa agarsiisuuf wamakra sayyii jechuun tooftaa hamaa baasuuf jecha jechuudha tooftaa amantuma sanatu tooftaa hamtuu baasuudhaaf jecha achi garagalanii nama deebisuu deemanii waramma isaan achi garagalanii ergamaa kana kajibsiisanii isaan fi waan kitaaba kennamanii jiraniif hayyu duree ummataa waan taaniif mata duree ummataa waan taaniif ummanni isaan laallatamma ammalaa ganama faa dhaqaniitti amananiiti galgala faatti kafran deebi'anii warri kitaaba kennamee barboo ganama kana dhaqee itti amaneeti inni kijiba karaa malee jiraachuu isaa garraan hunoo sa'aa boodatti garagalanii gartu saniifuu kun ergamaa dhugaatii miti waan biraati je'ee ka ummanni jalaa garagaluuf jecha tooftaa sana laawwanni isaan waan akkasii hojjetaniifiya walaa yahiiqul makru sayyi'u tooftaan hamaan sun hin qubatu yahiiqu jechuun yanzilu jaan hin bu'u yookiin hin qubatu almakru sayyi'u jechuun tooftaan hamaan hin qubatu illaa bi'ahlii jechuun warruma isa fidetti malee jechuudha namni boolla namaa qotee boolla san ifumaaf bu'a jechuudha yoo haada namaa hiite haada san ifumaaf seenta jechuun agarsiisu jirechaadha amma aaqibaan nama tooftaa hamaa yaaduu booda wooma hamtuu itti baha jechuudha maaga nutis kara inni beenen isa qabnaa jechuu jira baramma rabbiin faal yanduruuna jechuun jarri kun hin eegan bar illaa sunnatal awwaliina aadaa warra dursan maleen eegan azaabnummaan akka ummata duri bu'e sun itti bu'uu qofa eegu jiran jechuudha garii isaanii keessaa kajee'u jira maal kaje yaa rabbi wanni Muhammad alayhi salatu wassalaam dhufeen kun yoo dhugaa taate faanzil alayna nurratti buusi faamtir alayna yaa rabbi nurra buusi hijaaratan dhagaa nurra buusi من السماء سميرا دغانو بوسيجا او اتنا بعذاب اليم يا ربي يوخي قطاط عليه سافني نقوتو وني اني ايغما اكو مومتا دوريت لفرا دبم سيسو تنا قفا ايغو جيرا ايغا ازامني اتدوفي امن نجاني تتاو جيران جيچودا فلن تجد جيچوني نغرتو لسنة الله جيچون آدا ربي تيسي تبديلا جيچون جيجيرا منغرتو جيچودا آدا ربي تنمدورسني وجتاكا ظالم توتا فتو مبقاتون ولن تجد يجون نغرت لسنة الله عادة ربيتيف تحويلا شرف خبراتي جيجيرمو لين اغرتو يجورا تبديل جيجون جيجيرم انغرتو تغييرين جيرو إسا خيسا تحويل جيجون امو خنر رافو دمي خانتي جيجيرمو يجو فنيفو عادة ربيتكما كافرتو تربين اكما توقو قد بود دي ساني نمبال لي سبود دي نسانين كجلتو في يجورا اولم يسيروا في الارض حجر رقم دچي خيسان ديمنه فينظروا لالو دف كيف كان يجون أكتا ياكبة الذين من قبلهم بود ورى إسانين دروا جيشو أما لا بود ربكي أما تبود جيشو تيمجيلا برم ربين خنيفو ريفون تناز فلن تجد لسنة الله تبديلا خنا بود الرسي بود لساني أما تخاتمان ثاني بدو جيشو دا كيف كان يجون أكتا عاقبة الذين من قبلهم بود ورى إسانين دروا أكتا وكانوا نتاني سانسون أشد منهم jarammaan tanatti dura dhaabbatu kanarra cimootaan quwwatan jechuun humnatti giidoon isaanii giidoo ummata Qureeshii kanarra jabduudha amma ummata Huudii fi jarreen amma isaan dura dabre ummanni Huud faan ummata addunyaa keessaa humnaan jajjabaati qaamaanis ammaatii gurguddaati
كونوا سنون ربي الله فرافي تيبريا وما كان الله ربي انتاني ليعجزه من شيء ونتكلم تيسا درابات تاني ليعجزه جتون ليسبقه ويفوته جتودا تيسا درابات جرتو ليعجزه جتون خيسا دتبسيس جرجان من شيء ونتكلم في السماوات سمي تربني فيه ولا في الأجدتي خيستي تك وني ربي دتبسيسو إنو منجر قومنا ننكفئ جبجؤوس هونو ربي نكسمو قودا أمة نبي الله وسنو قسمتي ثاني ومنان دادتو ربي ببت قديسي كلين سما سلالافا خنانفو سمي قبا اول باتي چی قد ديبسي متافي قامني ثاني گرگر ادبه جيچادا ايو اكا هندي تميراتا چيفتو فكاتني جي بقى ربينو إنه ربي كانت عليما قديرا جيچون بيخا دنديا جيچون دنديتيس قبا نبيخا سوانسان جتني غلطة غلچافي جي ولو يواخذ الله الناس علمنا ما كان ربين ادوك ابي جيمي بما كسبوا جچو وانسان وجتنيف باتي توبيا غدي وانسان وجتنيف ادوك ابي ما ترك جچو بدي ثانيتيف نقبودوتاتي الدنيا مرتو ما ترك جچو سلان ديسو على وارياچون غبادچي تنرتين ديسو من دابتين وما لفر دينتو تكن ديس دوبو وني لفر دينتو دي بدين بليتينه kanuma ilma namaati jecha mixiinis qixaaxamte jechuudha kanuma ilma namaati jecha beeladaan hundi qixaaxamti yookiin min daabbatiniin jara lamaan irratti dubbisuu dandeenyaa jiran jinnii fi insiirraa wani lafarra socho'u takka silaa inumaan jirtu walaakin yu'akhiruhum jeekun olaayininu walaakin yu'akhiruhum garuu moo rabbiin ilma namaa kana booda aansa ilaa ajalin musamman jechuun hanqaa yeroo beekamaa ta'etti booda aansa jechuudha yeroo qabamee jiru jira hanga guyyaa qiyaamaatti hanga guyyaan isaanii ga'uttuma dhiisa فإذا جاء وقالوا في أجلهم كاترون ثاني سنوقادوا فيه فإن الله ربي كانت بعباده قبروتا نساء بصيرا أركاته تي أكا ثاني ملو قالتا قلتا في جيشورا واني ثاني تجدني أركا وما يوتل سورا